kabajamtootaa fi hordoftoota keenya maqaanisii Raamatee Amusee Shaanqoo kan jedhamtu godina Shawaa Lixaa magaalaa Baatuu yookaan Zuwaayitti kan dhalattee guddatteedha. Egaa namni kamiyyuu rakkinaa fi gadadootu biyyarraa isa baasa. Kanaafuu obboleewwan kiyya obboleetti kiyya biyya adda addaa keessa jirtanu maqaa mucattii kana akkuma jalqaba irratti dhageessan yoo agartan akka nuuf himtan. Egaa akkuma beekamu maatiin biyyaa baay'ee dararamaa jiran garaa waa dhalee hundumti keessanuu ni beektan. Armeenis himimmaan xuuxataa jirti yeroo hundaa jechuudha. Kanaafuu jennaan ejeensiin isiin ittiin dhuftee itti dawwallee wayita jenne bilbila nurratti cufan. Marraa meeqa kan dawwalame bilbila hin kaasan. Kanaafuu jennaan gara safaaraattis yoo dubbatame safaaraanis biyyarraa ejeensiin ittiin dhuftee qulqulleeffachuu qabda jechuunis deebii deebisu. Kanaafuu jennaan hordoftoonni ilmaan Oromoo idilee addunyaarra jirtan mucattiin kun kanaan durattis madaamiin kiyya baay'ee na sodaachisaa jirti. Mana natti cuftee mana keessa na oolchiti. Yaa ilmaan Oromoo na qaqqabadhaa lubbuu kiyya na baraaraa isiniin jechaa turte. Har'a garuu baatii 10f sagaleensi achi buutee dhabamee waan jiruufi bilbilli madaamisiitii fi akkasuma bakki sun waan nurka ga'ee jiruufi kabajamtoota hordoftoota keenya waan irra ga'ame hundumayyuu isin biraan geenya. Kanaafuu jennaan warroonni shamarran keenya biyya alaa baana jettanii rakkataa jirtan hundumti keessaniyyuu kanarraa fakkeenya fudhattanii biyya keessanii hin bayinaa. Biyya keessan keessatti akka of qusattan kabajaan isin biraan geenya. Egaa akkuma beekamu biyya namaa keessa dhufanii shamarran keenya hundumti isaaniitiyyuu dhumachaa jiran. Namni biyya kanaa galees nagaa hin argatu. Kanaafuu Oromoo keenya ilmaan Oromoo shamarran keenya keessattuu biyya namaa dhaquuf hin jarjarina suuta jedha dallaala yookaan ejensii seeraan ala ta'e biyya namaa isin oofaa jirurraa akka of qusattan. Ejensiin mucattii kana biyyarraa baase wayita dawwalullee bilbila nurratti cufanus garuu maatiinis itti deemanii wayita gaafatan birrii isin qaxxaana nutti hin deebiinaa jechuun kan malsii deebisanidha. Kanaafuu jennaan waan hundumaaf iyyuu shamarran keenya biyya namaa baana jettanii jarjaraa jirtan xiqqoo akka of qusattan kabajaan isin geessinu. Deemuu dandeessan qaamaan illee ta'u deemtanii mucaa kanaaf falmuutu isinirra jira jechuudha. Namoonni immoo yaadaan nu gargaaruun isinirra jiru yoo jiraattan immoo yaadaan nu gargaaruutu isinirra jira. Lakkoofsa bilbilaa qabadhaa. Duwwaa 9 91 43 71 71 lammaffaa duwwaa 9 lammaffaa duwwaa 2 44 40 duwwaa duwwaa sadaffaa duwwaa 9 duwwaa 2 67 69 duwwaa 4. Eshi Altamayyuz jedhama maqaan biiroo isaanii Altamayyuz tampeellaa isaanii irra jira. Isiniin maxxansa asirratti Raamatee Amusee ammallee hin argamne sababii ta'eef mucaa kanaaf sagalee ta'uun sheerii gochuun kooppi liinkiidhaan nu bira dhaabbachuun dirqama keessanidha jechuudha. Akkaawuntiin kuni yeroon viidiyoo hojjedhu yerchuma sanan irraa kaasaa jira. Riippoortii godhama waan jiru natti fakkaata. Akka hin cufamneef adaraa keessan kooppi liinkiidhaan na bira dhaabbadhaan dhaamsa kooti asumarraan iyyuu mucaa kanaaf sagalee haa taanu boor hiriyaa keenya obboleettii keenya fira keenya irra waan ga'aa waan ta'eef iyyuu mucaa kanaaf sagalee taane eessa akka isheen jirtu duute yoo ta'e reeffa ishee gara biyyaa maatiif akka ergamu jirtu yoo ta'e mana sana keessaa akka baatu nagaadhaan isa kana duwwaa barbaadaa jira nuti kan nuti gaafataa jirru biiroo kanuma qofaadha.